warri jala bultii jirtanillee waaqayyo nagaan isa daaga'uu ja'a. Gaa ayyaana kanarratti hundoofnee maatii Shabboo miidiyaa kan ta'an abbaa keenya luba Saamu'eel qabannee sanii dhiyaannee jirra. Akka aadaa Oromtichatti gaa isaan simannee eebba isaanii bodagaa kallattii gara sagantaa keenyaa seennaa waliin turaan affeerraa keenyaa taatu. Luba Saamu'eel gaa baga nagaan nu dhuftanii baga isaniin gaheen ja'a. Baga nu hundaanuu nuun gahee kanaaf illee ka waaqayyo nagaan torbaanitti nu haafu. Mega carraa kana fayyadamaa nagaas nu gaafadhaa baga geessanillee nuun ja'a achumanillee eebbaan nu jalqaba. Hedduu galatoomii gammee Shabboo miidiyaan illee dhaggeeffannoonni maatiin Shabboo miidiyaa hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii akkanaan waggaa haaraas dhaloota gooftaa keenyaa jara kiristaanaatii fi akka biyya Ameerikaanii keessa jirutti kabajaa jiraniidhaafis guyyaa har'aa akkasuma Januaarii 7 akka biyyaatti immoo eeggatanii tsooma keessa kan jiran nunis egaa dursineedhuma bagattiin isin ga'ee jenna. Waggaa haaraan kunis jala bultiin baga hunda keenyaan ittiin nu ga'ee ayyaanni dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosis gammachuu guddaadhaan kabajamaa jira. Egaa kan walitti nu fide waaqa keenyaaf galanna ta'uu dursinee hundaa walitti isa walitti nu fide isa nu uume isa nu eege waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa isa ta'e waaqa tokko maqaa dhibbaa qabu kallattii adda addaatiin hundumtuu isa kan waaqeffatu gubbaa samii irratti lafa kanarratti gadi fagoo galaana keessattis kan isa fakkaatu illee kan hin jiraanne kan nu uume galanni isaaf haa ta'u kan nu eege galanni isaaf haa ta'u guyyaa nuu kenne kana yeroo nuu kenne kana guyyaa guyyaadhaan jijjiiree torbanitti ji'atti waggaatti jijjiireetti nu ga'e ayyaana waggaa ayyaantuu targaa akka jedhani maatiin keenya uummanni keenya kan kanaan nu ga'e waaqa keenyaaf galanni haa ta'u waggaa sahaaraa simachuuf jirru kan ammoo rakkina keenya kan ittiin hiikkannu waan laphee keenyaa waan gaarii ta'e kan ittiin yaannu akka nu taasisu waggoota isa moofaa darbaa jiru kana keessa immoo badii ta'e waaqayyo achumatti nuuf fixee lubbuu jara wareegaman kana keessatti mootummaa isaas nu dhaalsisee jara miidhaman nu fayyisee jara hidhaa keessa jiran nu hiikee jara godaanan mana isaaniitti qe'ee isaaniitti nagaan nu deebisee uummata keenya ilaalaameedhaan walii nu galshee wal nu hubachiisee diina keenyarra nu waansisee ala waraanaa waaqayyo gaachanas nu ta'ee ijoollee dhalatan nu guddisee ayyoota maanguddoota umurii isaanii nu dheeressee immoo waggaan fuuldura keenya jiru kun atattamaan yeroo addunyaan akkana raasamtu wal hubannee akka keessa ceenu waaqayyo akka nu gargaaru fedhii isaa nuuf haa ta'u. Shabboo miidiyaan illee kana caalaa biyya galeellee kan itti hojjetu uummata isaa gidduutti kan dhaabbatee sagalee ta'u waaqayyo nuuf haa taasisu. Egaa kanuman jedhaa galatoomee gamme. Ayyee sanillee ulfaadhaa eebba gaarii nu gootanii gaa nu waliin turaa irra deebineeti gaa kan eebbaan sagantaa keenya nu baran abbaa keenya luba Saamu'eel irra deebinee galatoonfannaa yeroo isaanii aarsaa godhanii asirratti nu argamu isaaniitiif. Ka wanni Oromoodhaa hedduu wal keessa qabdii jechuudha. Ayyaanaas qabnaa qabsoorraas jirraa gaa hundaa'u waaqayyo akka irra nu aansu abdii guddaa qabna. Mee luba Saamu'eel kan duraa ayyaanni kun maaltu adda godha? Lammaffaa ayyaana guddaa akkanaa kana akkamitti beetee maatiin kabajuu qaba? Ollaan akkamitti waliin kabajuu qaba? Kan qabullee kan qabne akkamiin yaadachuu qaba? Soga ayyaanni ayyaana hawaasaati, ayyaana sabaati, kophaan ta'uu jechuudha. Kan qabu qofti kabajachuu hin danda'u. Kan qabne illee yaadatamuu qaba. Meegaa bifa amantaan itti beetee waaqayyo itti akka waaqaatiin akkamitti haa kabajamu jettee yaadda jechuudha. Akka fedhii keenyaa doon taane akka waaqa gammachiisu sanitti akkamitti waliin kabajuu danda'a kan qabneef kan qabullee ollalleen akkamitti waliin ayyaana kana kabajuu danda'a. Egaa hedduu galatoomii ayyaanni har'aa keessumaa ayyaanni dhaloota Yesuus Kiristoos ittiin yaadannee kabajnu ayyaana qillee jedhamee Oromoo biratti illee kan beekamu. Ijoolleen kan ittiin maatii duratti taphatanii kennaa fudhatanii ittiin gammadanu
akka aadaallee ta'ee bakka adda addaa kan jiru biyya Ameerikaanii kana keessattis Awurooppaa keessattis ijoolleen mandararra dhattee suuqiirra dhattee lafa namni jiraatu dhattee waa fuffunaannatti kennaa fudhatu jechuudha. Inni kun maalirraa dhufee ala jennuyyuu kitaaba qulqulluu sana keessa dhanna. Kitaaba qulqulluu sana keessas immoo maaltu jira? Guyyaa dhumti kunuu guyyaa Waaqayyo ilma isaa tokkicha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kana kennee jennee amanna akka kiristaanaatti jechuudha. Waaqni nama jaallachuu isaatiin abbaa ilma hafuura qulqulluu jedhama. Waaqa tokkicha jedhameetu amanamaa. Yesuus Kiristoos gara lafaa kanatti giiftii keenya maaramiirraa dhalachuu isaatii fi abbaan immoo kun ilma kooti jedhee ragaa ba'uusaa sana la arginu. Aniif abbaan koo tokko akkan ta'ee isinis tokko ta'aa jedheetu tokkummaa uummataa kan ittiin cimse jechuudha. Kana duwwaa miti waan baay'ee kana keessa jira. Wangeela Maatiyos boqonnaa tokko irratti waa'ee dhaloota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos jedheetu hiddaa dhaloota Yesuus Kiristoos jedhee jalqaba. Wangeela Maatiyos boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti. Maal hidda kana harkisu yoo jette isa duwwaayyuu miti amma qilleensarraa la oolu namoonni siyaasaaf itti fayyadamanii Oromoo kana gaafannee Oromummaa isaa himatu maal jarri kun sanyii lakkaa'u maaliif sanyii lakkaa'u namumaa ala jedhanii haasa'anu dhalootuma gooftaa keenyaa kanarra maal jedha Wangeela Maatiyos boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti sanyiin dhaloota Yesuus Kiristoos isa kanaa jedha. Sanyiin isaa sanyii Daawit, sanyii Abrahaam, sanyii Yisaaq jedheetu sanyii sana lakkoofsatti fufa jechuudha. Abaluu dhalshee jedhee jechuudha. Egaa wangeela jarri qabanne namni amantaa qabatee sanyii isaa eenyurraa akka dhalate abaabilee akaakilee isaa lakkaa'achuun kan jiru akka ta'e kanarraallee arginaa jechuudha inni tokko. Dhugaa sa'uudhaaf. Kanaafi waan itti qaana'amu miti jechuudha. Eenyummaa keetti waan itti qaana'amu miti. Yesuus Kiristoos fooniin gaafa dhalatee jedhu eessaa eenyarraa akka dhalate ala kaa'ee jedhu fooniin dhalachuusaa sanaaf sanyii lakkoofsisee jechuudha. Kanaaf amma namoonni walii wajjin jiraachuudhaa fi kanarraanfachuu qabdu. Akka biyyaatti ala jiraatanu Itoophiyaa jechuudhaa fi Oromoo isa jedhan kana dhiisuu qabdaniifaa kan jedhanu jiru. Kun sirrii miti ilaalcha dogongoraa bu'uurri isaa dogongora kan ta'e karaa baay'eedhaan yoo yaadamillee kan ta'uu hin dandeenyedha. Kanaaf amma dhaloonni Yesuus Kiristoos gaarra Yesuus Kiristoos jarri kabajanu guyyaa har'aatti jechuudha. Akkasumas Januaarii 7 akka biyya keenyaatti immoo kan kabajanu ganaa tsooma keessa jirra. Amantaan Ortodoksii amma tsooma keessa jirra. Januaarii 7 sana kaalandarii adda addaa gati ta'ee fi isaan kabajna. Haa ta'u malee seenaansaa tokkumaa jechuudha. Seenaansaa jirrarra kabajanus bagattiin isin ga'e jirri tsooma keessa jirtanii immoo Januaarii 7 kabajanu akkasuma ittiin ga'ee immoo isinis akkanuma kabajuudhaaf itti gammaduudhaaf sina qaqqabsiisu. Egaa guyyaa kana alayyaana kana akka amantiitti mana amantii keessatti kabajnu dhuunfaa keenyaan akkamitti kabajuu qabna. Waldaa keessatti mana kiristaanaa keessatti akkamitti kabajuu qabna. Kadhannaadhaa fi galateeffannaa mana kiristaanaa keessattiif dhuunfaa keenyatti qabnu caalaa immoo hawaasa keessatti akkamitti hirmaachuu qabnaa isa jedhudha. Dhaloonni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos ifa gara addunyaa kanaatti dhufeedha jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko irratti boqonnaa tokko lakkoofsa tokko jalqabeetu waa'ee dhaloota Yesuus Kiristoos alanni ibsu boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irratti ifatu gara addunyaa kanaa dhufee jedha. Ifni gara addunyaa kanaatti ala dhufu dukkanaaf ibsuudha jechuudha. Dhugaa baasuu isaati jechuudha. Akkuma Oromoon dhugaan ilma waaqaatii isa jedhu sanaa jechuudha. Haqa jechuudha. Dhugaa jechuudha. Amma kan uummanni keenya amantaa wajjin wal diddaa hin qabu simatee deemaala jennu haqa saba barbaadu. Dhugaa saba barbaadu gatii ta'eedhaa fi dhugaan kun immoo uumama isaatii wajjin uumaa isaa kana akka inni sirriitti waaqeffatuuf akka inni sirriitti beeku. Amma sirbati sila bantillee
waa'ee waaqaachi keessa safuu waaqaachi keessatti kaa'eetu waaqayyoon uumaa isaa sabni kun akka inni itti galateeffatu agarsiisa jechuudha. Artii keenya keessa waaqayyo galateeffachuu jira. Miidiyaa keessa na labantanu yeroo hundumaa eebbaan yaa waaq dogongorarraa na eegi nan beeka jedhee garee kooti jedhee haqa akkan hin dhoksine fi dhugaa akkan hin jallisne na sirreessi jetteetu yeroo hundumaa kadhatta. Kuni si duwwaa miti jechuudha. Ana abbaan koo wattaadara kadhannaa mana kiristaanaa kana mana amantii kana baay'ee hin beeku garuu ganama bishaan danfisnee fi ala bishaan harkaa buusnuuf yaa waaqayyo sobarraa na oolchi dhugaa natti mul'isii ijoollee koo qe'ee koo waan naa kennite naa eebbisii jedheedhuma ani isa baay'ee jarri kaan jedhanii kadhatan hin beeku atumti na eegi jedha jechuudha. Kan mana Oromoo hunda keessa jira jechuudha. Ala ganama ka'u yaa waaqayyo kan nagaan na bushite nagaan na oolchi jedhe galgala immoo ala horii galshatee hojii fixee waan hunda jedhu yaa waaq galata kee immoo jedhee taa'ee jara keenyaa mee akkamitti ooltanii har'aa maaltu ture mee jedhee immoo samaraayis godha jechuudha. Xiinxala jechuudha. Oolmaa isaa ilaalaa jechuudha. Jireenyumti saba keenyaa waaqa durseessa deemuudha jechuudha. Amma jarri mooderni ta'anii duraanii saayinsiidhaa waaqni hin jiru maaloo jedhanii deemaniitu akka inni hin baasne gaafa baraniyyuu modern theology keessatti put God in the first place jedhu waaqayyoon dursa jireenya kee keessatti dursa kaayii jedhu. Kuni aadaa keenya keessatti duruma ture. Amma moderni gatii ta'e futuun ta'in duruma isa turedha jechuudha. Gatii kanaatiif addunyaa kanaaf nuti hin himanne malee nuti hin barreessine malee maatii keenya keessa mana keenya keessa inni jiru waaqayyo waan hundumaatti dursuun akkaataa inni itti jiru argina jechuudha. Galateeffachuun ijoolleen kan waaqi qabeenyi kan waaqi nagaan kan waaqi baanii ala galan hundumtu kan waaqi jedheetu uummanni keenya waaqa isaa durse jechuudha. Saba akka kanaatiin kan nuyi qabnu jechuudha. Silaa nutu iyyuu isa kaan barsiisuu qabna malee isa kaanirraayyuu waan fudhannuu hin qabnu turre garuu nu callisuun keenya akkanaa wal hubachiisuu dhiisuun keenya maal fidee nuyi akka waa hin beekneetti inni kaan fidee ba'aa isaa nurratti turgufe jechuudha. Isa booda garuu nuun akka nu irraanfachiisuutti akka saba waa hin beekneetti akka saba waa hin qabneetti akka saba seenaa hin qabne waaqan beekneetti maaloodhaan ooloodhaan biyya guutaniitu maqaa xureessu jechuudha saba kana. Gatii kanaa sabni kun yeroon tapha qillee kanallee ijoollee wajjin taphatanii ijoolleedhaaf kennaa kennani waaqni akkaataa inni ittiin ilma isaa tokkicha nuu kenne Yesuus Kiristoos nuu kenne sanallee akkaataa amantaa kiristaanaatiin isa kana kan ittiin barsiisnuudha. Gammachuudhaan dabarsuu nyaata addaa godhataniitu nyaata gammachuu godhatanii uffata addaa uffatanii kana duwwaa miti. Inni mana waa toshatee waan gaarii nyaatu ollaatti ciincaa itti urgaa jedhaniitu ollaadhaan waliin ga'anii isa hidhame gaafachaa isa dhukkubsate gaafachaa amantaadhaan ollaan koo amantaan isaa isa kanallee jedhanu wal waamaniitu waliin nyaatanii waliin gammadu jechuudha. Gatii kanaatiif ammas aadaa dhumtinni kun itti fufuu qaba jechuudha. Aadaa kana keessatti nyaata aadaa uffata aadaa